chaffee daandii guddinaa dargaggoota chaffee karra milkaa'inaa ga'eessota chaffee jireenya salphisaa soonatti dabala ajaja fuudhachuun Reezortiidhaaf wanni asitti filadheef laga kanatu jira. Gama agartee muka guddicha isa gamansi duuban deebi akkasumatti irra darba gamarraan akkasumatti dhusan asii shuwaajubeen hin jiru kan akkanatti ittiin ce'an inni asii achitti hin hojjetama asii kallattii hidhamnaan asii gama ce'a gamasi as deebi. Halkanii fi guyyaa cinaachi nuun ciifnee bu'aadhaaf hojjannee dhalasaas guddifnee daandii guddinaa dargaggoota karra milkaa'inaa ga'eessota daandii guddinaa dargaggoota karra milkaa'inaa ga'eessota chaffee madda nagaa guddinaaf nageenya akka aadaa keenyaa hunda hammanneerra dargaggoof shamarran eenyu gonkumaa diinagdee qabaannaan eenyuun nuun dorgomaa ambaasaaddarootii misoomaaf nageenya taana biyya keenyaaf addunyaaf fakkeenya mudaa jireenyaa waanjoo rakkinaa harka wal qabannee hiyyummaa cabsinaa. Yaa duraan dursee sa'aatii keessan yeroo fudhattanii guyyaa kana nu affeeruu keessaniif galatoomaa jechuu barbaanna. Yaa baankiin keenya bu'aa waldaalee hojii gamtaati. Waldaalee hojii gamtaa keessaa immoo caffeen isa guddaadha. Si wajjin waan kana waan isin karoora keessan ilaalle kan argachuutti baay'ee gammanneerra. Dhugaa dubbachuudhaaf mul'anni karoorri caffeen qabatee jiru waan baay'ee isaa waan irratti ilaalaman miti. Garuu immoo namni ammuma argee jiraata waan ta'eef mul'ata waan hundumaa karaa hundumaatiin karoorri isin gootan aasaa isin gootan baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gammachiisa. Egaa bu'aa guddaadha hojiin hojjetamaa jiru. Akka waldaatti waldaa yuuniyeeniin baay'ee hojjetaa jira. Nuyis immoo baankiin keenyas baankii guddataa deemudha. Isa kana fedhii waloo qabnaa jechaadha wanti tokko nu godhu tokko jira. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa waldaalee wajjin kan inni hojjetu. Waldaaleen hojii gamtaa immoo yeroo isaan rakkoo keessa jiranitti yeroo isaan liqii argachuu hin dandeenyetti qotee bulaadhaaf fuuldura dugda ta'uudhaan hojii gurguddaa kan hojjete baankiin hojii gamtaas waan adda isa godhu baay'ee jira. Kanaaf amma ikoo turizimii naannoo kanarratti hojjetamuu barbaade baay'ee turizimii bakka bashannanaa riizoortii akka kana hojjetame kunis karoora gurguddaadha wanti qabamanii jiru. Haala kana keessatti egaa baankiin adeemsa mataa baankii haala baankiin hojjetu wajjin wal qabatee walitti tallaayinii goonee hojjenne ultimately dhaqee uummanni keenyas waldaanis fayyadama baankiinis fayyadama jechaadha. Haala kana karaa engirii sirna waldaa hojii gamtaatiin haala hojimaata waldaa hojii gamtaatiin eegnee wala kanaan waliin hojjetaa adeemuun hin dandeenya jechumaafini baankiin keenya maamila isaa bakka beekatti qoodee jira. Sirriitti adda baasee jira. Waldaa hojii maal hojjechuu akka qabu waggoota 5 dhufan kana keessatti waldaa fi qotee bulaa hojii maal akka hojjetu daldala xixiqqaa irratti maal akka hojjetu corporate customer hojii maal akka hojjetu NGO hojii maal akka hojjetu baankiin keenya tarsiimoo haaraa baafatee jira jechaadha. Kanaaf walitti dhufeenyi keenya baay'ee gaariidha jechaadha. Yoo wal malees hin bareedu dhugaa dubbachuudhaa fi yuuniyeeniinii fi waldaaleen hojii gamtaadhaa fi baankiin keenyas tokkuma. Bifa garaagaraatti fuuldurrii fi dudduubni isaa tokkuma jechaadha. Kanaaf waan qabame kun seera baankiin biyyoolessaa eeyyamuun walitti finnee waan kana maaneejii gochuun baankichi sirna sanaan hordofee waan kana godhu jedhee tayyaada. Akkuma isin jettan ergaa nu bira keewwattanis qaama maaneejimentii keenyaas malannee waan kana fuulduratti akka ilaalaa deemnu kan jedhu waadaa galuu barbaadna jechaadha. Karoora guddaadha, lawaan bal'aadha, hojii guddaa barbaada. Nama biyyi keenyas jijjiirama guddaa keessa galtee jirti. Wantoonni biyya kee keessatti hojjetaman wantoota yeroo gabaabaatti namni kan yaadu miti. Kan amma caffeen qabatee jiru kunis waan gurguddaadha baay'ee piroojeektii gurguddaadha kuni. Isa kanaaf haala kanaan qaama baankii keenyaa ta'uu keessaniifuu gammanneerra jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Isa kanaaf akkuma ergaa keessanii fudhannee irratti hojjennee har'ayyuu daayirektarri kooperaatiivii biizinesi har'a dhufuuf ture akka carraa ta'e waa isa mudateetu hafe malee isa kanaaf waan kana laayinii goonee diskeesii goonee qaama teeknikaal tiimii akkamitti wanni kun maaneejibiliitii akkamitti baankii fayyada akkamitti yuuniyenii fayyada kan jedhu kan
bifa fedhii gama gamaan hin jiru kana balaansii goone fuulduratti wajjin hojjetaa deemna kan jedhu kana caffeenis waldaa hojii gamtaan ala iddeen inni itti privileejii akka kana argatu jiraachuun malu jechaadha. Amanni kaan baankiin inni kaan tarsiimoon isaa kaayyoon isaa dhaabbanni isaa waa biraadhaaf. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa gin keessumaatii uummata keenya waldaalee hojii gamtaa humnatti gochuudhaaf humnatti horuudhaaf gajjataa waan jiruuf waan kana jabaassinee waan itti fufnu ta'uusaa dubbanne jechaadha. Waan ergaa nutti kennamees fudhannee qaama jaaruu wajjin haasofnee waliin itti deebina kan jedhu kana qabanna jechaadha. Walumaan immoo yeroo biraa dhufnee bashannannaa kan jedhu kana galatooma. Tokko galatooma actually amma wanni kun dhiibbaan caffee gara economic reformii kana keessatti akka fedhu kan godhees dudduubeesaa poolisiin enforcementiin poolisii dudduuba jira. Akka biyyaattis homegrown economiin reformiin waggoota darbanii gaggeeffamaa dhufu inumaayyuu gara qabeenya ijaan mul'aturraa gara digital assetiitti yeroo deemaa jiru kana kanuma isaan sila jedhan qabeenyi adda adda bibittinnaa'ee namoonni hojii dhabanii employment rateetiin baay'ataa yeroo jiru kanatti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa of course dargaggoota naannoo 15,000 oliitiin kan jalqabe kun beekamaadha. Rakkoo tokko furuudhaaf dargaggoonni kunis kan walitti dhufan akkuma sila baankiin hojii gamtaa Oromiyaa rakkoo tajaajila faayinaansii irraa qonnaan bulaan keenya fagaatee ture bottii kaa'atee afaan Oromootiin barreessee afaan isa beekuun barreessee baankii galee tajaajilamee ba'uu hin dandeenye rakkoon kun waan argamee baankii kun guddatee ekonomii rivoluushinii hamma kana fide baasee keessuma naannoo bal'aa biyya taate Oromiyaa keessatti jechuudha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa rakkoowwan gurguddoo karaa carraa hojii uumuus waan baay'ee fureera. Tokko waan iddoo yeroo lama uumama dhalata tokko yaada sammuu keessatti inni mul'ata. Mul'ata jechuun akkuma sila jedhamaa ture as dhaabatanii lafa onaa waan humtuun jirre jedhama yaadamne keessatti magariisa argu jechuudha. Yeroo dheeraa keessatti ta'u yeroo gabaabaa keessatti ta'u isa kana keessatti imagine gochaa visualize gochaa sammuu keessatti ilaalaa deemuudha. Dhuguma dhaabbata kam keessattiyyuu warroota akkasiin barbaachisaadha jedhudha. Jireenyuma jiraannu keessattiyyuu kanaaf dudduuba nuti jira malee dargaggoonni hojii dhaban jiru. Dargaggoonni inkaamii isaanii yeroo itti dabalaa barbaadu jiru. Humni jira qabu, beekumsi jira. Anditee waan beekuuf beekumsi jira, ogummaan jira, mul'anni jira. Ka baankii keenyaa wajjin walitti fidu immoo tajaajila faayinaansii hammattummaa kan jedhu baankiin keenya kana qabatee waan jiruu fi garasii ilaalamee walii wajjiniin akkaataa qabaa faayinaansiin barsiisaa, itti fayyadama maallaqaa hin barsiisaa, tajaajila ogummaa hin kennaa, asiin deemaa, isa kanatu sin baasaa, isa kanatu sin guddisaa, dargaggoota kana isa kanatu fuudhee deemaa hin jedha. Kutaa akkasiis qofaatti qaba baankiin tajaajila akkasiis kennaa jira. Hamma sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti ittiin bulaa jira baasee waldaadhaa fi hojii gamtaadhaaf waldaalee bu'uuraas dabalatee yuuniyeenis dabalatee qonnaan bulaas dabalatee iddoo tokkotti kana kan hojjetaa jirudha. Baankiin keenyas dhugaa dubbachuuf baankii 32 ol jiru keessaa gara fuulduraatti illee akkasiin ta'u baankiin akkasiin jiru waldaadhaaf kan itti ta'u ilaalameera iyyuu akka waldaattis ilaalameera actually dhuguma deemamees. Kanaafuu baankiinis immoo waan danda'uun amma waldaa warra nama 3 nama 4 ta'aa jiru kana ta'uun taane dargaggoonni dudduuba jiran sun akkamitti fayyadamuu danda'u, akkamitti humna ol dhufuu danda'u, ekonomii biyya kanaa keessatti humna godhatanii jireenya of danda'aa jiraachuu akkamitti danda'u, per capita inkaamii isaanii akkamitti dabaluu qaba yeroodha yerootti kan jedhu kanarratti hojjetama. Baankiinis kanama hojjeta waan ta'eef kan biraan jiru dinagdee biyyaa irratti karaa kana dabalaa. Kana dudduuba miseensonni baay'een abbaan jira, obboloonni jiru, obboleettiin jira, firoonni jiru, haati warraa jiru, nama meeqatu jira kana gooda. Kana duuba baankiin immoo kanaaf immoo muuxannoo olaanaa qaba. Baankii kana dura dhaabate haa ta'u, baankii kana booda hundeeffame haa ta'u, waa'ee nootti waggaa 5 waggaa fuuldura baankiin kana fakkaatu hin dhaabatu. Hin jiru mul'ata akkasii qabatee kan dhufu hin jiru. Kana booda hin jiru. Kana dura iyyuu turre waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jabaannee walii wajjin hojjennaa miseensonni as keessatti fayyadaman. Ammas iddoo adda addaa ta'anis tarii kun miseensa bira gahuu danda'a waan ta'eef miseensonni as jala jiran dhugaadha. Kanaan dura asii kaanee akka baankiitti hamma kamiseetti yaa walii wajjin hamma bulee horaatti baankiinis hamma ammaattis yaa hinaaf jechuu miti gidduudhaan amma kana deemameera. Miseensonnis iddoo jiranitti
baazee maallaquma komunitii kanarraa dargaggoota 15,000 qaba waldaan kun jennu kanarraa fi namoota warra kaanirraa dhufeetu risoorsiin achirraa sassaabamee iddoo humna godhatee waa buusuu danda'u kanatti immoo waldaa kanaaf kennama. Qonnaan bulaatiif kennama. Kanaaf uummannis nus waliin taanee waan qabnu asumatti fayyadamaa isa baankirraa argachuu qabnu immoo gaafachuudha. Kanuma baankii isa jiru waan jiru xiqqoodha haa ta'u haa guddatu waan mana keessa jiru waan nu harka jiru ittiin qusannu. Dhugaadhaa baankiin kun immoo hin qusatu. Waldaalee fi qonnaan bultootatti takkaa qusateen beeku isa dhugaati. Isinirraas immoo gara fuulduraatti waan guddaa hin eega baankiinis isinillee maadaayyoon waatu isinirraa eeggattanii nu sineenna baankiin jabaadhaa walii wajjin jirra yaaduma jedhuun qaba galatooma. Diistiriitirra hoogganaan diistiriitittis heedirraas bakka buusanii qaamni milaallatu kooperaatiif saappoortingeenis hunduyyuu karaa liqeetinis qaamni milaallatu damee isaaniitirra hunduu dhufanii nu wajjiniin aarsaa kaffalanii guyyaa guutuu achirraa kaasanii amma hoolotaatitti ammas immoo saayitii ilaalluu qabna. Saayitii sanis ilaalanii waan hundaan wajjiniin dadhabaa ooluudhaaf kutannoodhaan jaalala waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatti irraa qabanii fi jaalala saba kanaatiif amma dhiiganitti hojjetaniiti. Protokoolii ofii oduu wanni hin jedhin bosona lakki gadi hin bu'u achi naqu gaadiyaan naqu maalirraa godha oduu hin jedhin dhufaan dadhabanii dhufuu isaanii qofa oduu hin ta'in bifa addaatiin gaaddisa jala dhaabbannee naamusaan tasgabbiidhaan xiinsammuudhaan waan nu keessa jiru martuusaa waliin haasofnee jirra waan hundaa itti agarsiisnee jirra laallee jirra maal wayyammoo kan jedhu immoo guyyaa dhiyootti haala walitti dhufeenya keenya akkamitti cimsanya kan jedhu sadarkaa biyyaatittis akkam gochuu qabna kan jedhus akka nuuf mijeessan abdii qabna. Qofas miti hin godhummoo nan beekasi nus hin goona. Kanaafuu aga danda'ama ta'een waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qofa oduu hin ta'in caffee saakoo liinkis akkasumas immoo kan haala waliin jiru teekinooloojii qofaaf oduu hin ta'in akkuma tanaan dura miseensa 22,600 gamtaa baankii Oromiyaa irratti warreen isin bansiisne hundi keessaniyyuu bakka jiran martuu irratti gamtaa baankii irratti kan galchitan akkaawuntii ittiin galchitan kan caffee saakoodha isiniif ergina. Haal duree kaampaayii bosona keessatti goonee jirra jechuun ni danda'ama. Haala ammayyaadhaan jechuudha. Baasii tokko malee yookaan rokkeetti tokko malee banniisa isiniif goona. Garuu baga gammaddaniidhaan gadi isinitti baana. Guyyaa dhiyootti hundi keenyayyuu labsii labsannee namni 25 iyyuu amma qabame martu keenyayyuu akkaawuntii tokkicha qofa bananna akkuma tanaan dura waldaa dargaggoota caffeedha. Duraanii amma jiru kun waliigalaa akkaawuntii tokkicha duwwaa 6 dhumni isaa duwwaa 6 fi 14 irratti qofa akka galchitan kan ta'ame kanis akkasumatti akkaawuntii 2 qabata. Akkaawuntii 2 san isiniif gadhiisna isuma san bifuma saniitti fayyadamtu. Akkaawuntii baay'isuurra bakkuma tokkotti finnee liinkii dhumaan wal qunnamtu waan ta'eef wanni barbaadan hundi keessaniyyuu biirootti ol deddeebi'uun waraqata baachuun kun hunduu hin dhaabbataa jechaadha. Ammaa booda waraqanni akka alaarjii geetetti akka ilaalamutti karaa lamuu gahuutti deemamaa jechaadha. Kanaafuu isa kanaan immoo gamtaan baankii Oromiyaa adda dureedha. Awwaacinis akkuma beektan kooppiliinkiidha kan qabu isaanumaan kan fayyadamu. Kanaafuu nuu jirra qabna. Amma booda garuu teekinooloojii isaaniitis itti fayyadamna waan qabnu hundasaa walitti dhoobinee waliin deemuu qabna. Baankii faana deemuu dadhabnerre duuba deemuu hin dadhabnu. Duuba deemuu dadhabne duuba deeggaruu hin dadhabnu. Deeggaruu hin dadhabnu garuu wanni wal biraan nu dadhabsiisuu fi nu kuffisu hin jiru waan ta'eef harka wal qabannee akka waliin gadhiisnetti walitti hidhamnee deemna. Kanaafuu akka qubeelletitti walitti hidhamnee ammaan booda kan kanaan duraa caala dachaadhaan cimsinee itti deemna. Kanaaf asuma asitti akka pirezidaantummaa waldichaatitti ani aanan waadaa galu miseensi keenya martu keessaniyyuu hojiin hojjetamaa jiru kuniif humni waldichaa waan karaa maallaqaatiin waliin gitneef wal dadhabaa waan jiruuf karaa saakootiinis karaa hojiitti galuu keessaniitis ta'e kaayyoo keenya mul'ata ganamaa dhimma ijaarsa mana jireenyattis ta'e maaliidhaafis ta'e qusannuuf liqiin kun waan murteessaa ta'eef
karoora qabanne kana daftanii atatamaan warri ergamni isinii darbu martu keessaniyyuu waan isinii darbu akka karaa sarara keessattinis ta'e karaa miidiyaa keenyatiin kan darbu daftanii akka raawwattan kaffaltii akka raawwattan sassaabdanii akka galchitan faana deemuu qabna. Gaafannee wanni isaan irraa dhabne hin jiru. Tajaajilli isaanii aga biiroo keenyatittidha. Dhugaa dubbachuuf biiroo dhaqnee yookaan biraanchii isaanii dhaqnee tajaajila rakkachuu moti biiroo dhufanii manaajimentoonni isaanii manaajeriin isaanii dakaama jirutti dhufanii nu tajaajilaa jiru. Caffeen waan isaan irraa dhabe hin jiru. Abbaan mana ofii urgeeffata gamtaa baankii Oromiyaa wajjiniin hojjechuu qabdu. Warri miseensan taanis miti miseensis kan taatan hundi keessan gamtaa baankii Oromiyaa wajjiniin sirriitti hojjannee hin ceena jennee waan amannuu fi galatooma waan nu dhaggeeffattaniif manaajarri asii immoo Margaa Dheeressaa biiroos haala kamiitiin akka qopheessuu qaban kallattii fudhatanii daldala isaas irratti abbummaa fudhatee caffee sochaasaa jira waan ta'eef innis ergaa xiqqoo isiniif dabarsa galatooma karaa kiyyaan. Tole carraan alaachuu keessaniif galatoomaa jecha akkasumas itti gaafatamaa waldaa dargaggoota caffee fi hundeessaadhaa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa Obbo Sanyii Daashuus galateeffachaa keessummoota iddoo garaagaraa irraa yookiis immoo waldaa hojii gamtaa Oromiyaa irraa warra dhufaniif isaanis baga nagaan dhuftan gara Ikkoo Riizoortii bulchiinsa magaalaa Hoolotaa keessaa lafa bashannanaa waldaa dargaggoota caffee isiniin jecha guyyaa irraa akkuma duraan ibsamaa turetti kan iddoo kana dhufame inni dizaayiniidhaan yookiis immoo viidiyoo adda addaatiin odeeffamaa ture namoonni keessummoonnis qaamaan dhufanii dhuguma jira kan jedhamu sana dhufaniiru. Kaayyoon dhufamee sana keessattis immoo hojiiwwan kana walii wajjin akkamitti akka hojjetamu isaan dhufaniiru dhuguma achuma keessa jirra jechuudha akkuma argamaa jiru keessatti. Haa ta'u malee gabaabaatti kanan dubbachuu barbaadu waldaawwan keenya miseensi waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa warreettan maaliif calliftanii maaliif hojiirra hin jiran socho'amu warreettanii hojiin isaas jalqabuudhaaf akkuma jedhame waliin wanti waliin ta'e humna qaba wanti waliin ka'anis bu'aa qaba waan ta'eefi faayinaanshaaliidhaanis yaadaanis wanti sammuu namaa keessatti karoorfame qabatamaadhaan gaafa sororamaa adeemu gara fiizikaalaatti waan mul'atuuf amma hojichi jalqabuudhaaf isaanis dhufanii waan jiraniifi fuuldurattis yeroo dhiyoo keessatti waan eegaluuf miseensonni keenya naannoo magaalaa Hoolotaa fi naannawaa ishee jirtan hundinuu iddoon nuti dhaabannee yaada isin ilaallu kun lafa bashannanaa keessan waan ta'eefi eessa dhaqan jechuurraa nuyi maal gochuu qabna fuulduratti gaafa hojiin eegalus ga'een warri dargaggoota taatanii maal hojjenna kan jedhu isinis gama keessanii abbummaa fudhattanii walii wajjin hojichi gaafa eegalus ta'u aldureessa qopheeffamus ta'e isa kana keessatti akka qophooftan jecha akkasumas immoo yeroo ammaa kana waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa biiroos akkuma qabu ta'ee giddugala gabaa buufata konkolaataa bulchiinsa magaalaa Hoolotaa fuulduraa mana midhaanii adda addaa bulchiinsi magaalaa Hoolotaa laatee fi achi keessatti daldalaa waan jiruuf warri kanaan dura hubannoo kan hin qabnes ta'e karaa koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Hoolotaa darbee waan jiruuf isa kana hubattanii miseensas ta'u warri miseensa hin taane dhuftanii akka itti fayyadam jecha nuyis gaafa qaamni biraa fagoorraa dhufee iddoo kanatti hojii kanan hojjennadhu warraas jirrus onnannee yaada tokkoof sammuu qajeelaadhaan waliin taanee hojicha amma bosonaan fakkaatu kanammoo hawwataa kana caalaa gochuudhaan lafa oolmaa dargaggootaa fi lafa addunyaan itti beekamtu itti harkisu gochuudhaaf hundi keenya gahee keenya akka baanu jechuudhaaf gabaabaatti yaada koo warraa kanuma fakkaata. Yeroon itti aanu karaa milkii fi yaada milkiin akka wal agarru hawwaan galatoomachuun barbaada. Taana biyya keenya addunyaaf fakkeenya mudaa jireenya waanjoo rakkina harka wal qabannee hiyyummaa cabsina. Caffee waldaa jabaa sanyiitu itichee addunyaan dorgomaa diinarra didijjee jijjiirama finnee hojiidhaan guddifna dhaloota dhokatee wal qabnee mul'ifna. Daandii guddinaa dargaggoota karra milkaa'inaa ga'eessota. Daandii guddinaa dargaggoota karra milkaa'inaa ga'eessota. Salphata singeenye arsaa kaffalleerra bu'aa bahii baanee hundaa gonfanneerra. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa mul'anni kee bu'aa gaarii sabaaf dhala. Hooggansi kee cimaa kutannoo murataa.
gadadoo balleessa kaayyoowwan saba koo hojiitu milkeessa. Saffisaan oomishee gabaadha dhiheessa horsiisee furdisee cooma murachiisa qaala'insa jiru iddootti deebisa mana ijaaree fi keessa jiraachisa baadiyyaaf magaalaa. Horii aannaniitiif ta'a. Aannanumatti jijjiiramuun isaan oolu fuulduraafis. Kanaaf ka furdisaa jedhamee jennaan tokkicha kana ijaarre jechaadha. Eessatti ijaarre kan akkanaa sadi Adaamattan ijaarre jechaadha furdisaa. Ijaaramee jira Adaamatti sadi ijaarre kan. Kanuma akkana. Kanaafuu kunis akkuma achitti agarsiisan kun kan fincaan horii ittiin bu'uudha gadi. Duubatti deema. Amma as cinaa kanaanis kan jiru jira. Saayitiin as cinaadhaan jiru jira. Kuni bulookiin jidduu isaa guutuu guduraaf mudura hojjannaa jechaadha. Kuduraaf mudura asitti lukkuun hin jira, hanqaaquu qabna, aannan qabna. Qurxummii akkamitti akka karoorfanne amma isinitti agarsiisa. Qurxummii oomisha qurxummiidha. Qurxummii salaaxaa, qaaraa, maaloo, timaatimii asumatti godhanna. Wanni fagoodhaa geejjibaan dhufuu danda'u tokko hin jiraatu. Asumatti oomishnaa jechaadha. Akkamitti hojjanna? Maal goona? Bifa kamiin bakka hammayyeessinee bakka hundatti iyyuu hojjechuu qabna jechaadha. Cidhaaf asitti kabajachuu qaba namni. Ajaja fuudhachuu sooraan isaa barara. Lukkuu 3,000 gala asitti. Tokko isaati irratti lukkuu 3,000 gala. Kana keessatti qofa lukkuu 3,000 gala. Amma qorqoorroo qofa itti qadaaduudha malee baasii waan biraa homaa hin barbaadu. Shiboodha akka wanni hojjan firiidamii akka ta'an asitti 3,000 akkasumas immoo itti aansetis bifuma kanaatiin itti deemamaa jechaadha. Tokkorraan hirrifne halkanii fi guyyaa cinaachi nuun ciifne bu'aadhaaf hojjanne dhalasaas guddifne daandii guddinaa dargaggoota karra milkaa'inaa ga'eessota daandii guddinaa dargaggoota karra milkaa'inaa ga'eessota caffee madda nagaa guddinaaf nageenyaa akka aadaa keenyaa hunda hammanneerra dargaggoof shamarran eenyu gonkumaa dinagdee gabaanaan eenyuun nuun dorgomaa ambaasaadarootii misoomaaf nageenyaa taana biyya keenyaaf addunyaaf fakkeenyaa. Okay, galatooma. Waaree booda kan immoo waan addaa agarre caffeen waa gurguddaadha kan inni hojjetaa jiru. Ganama kan agarre kan biraadha. Galgala kan immoo keessumaatii caffeen piroojeektii inni qabatee jiru as keessaa piroojeektii sadiidha. Piroojeektii afurii tokko horsiisa loonii kan jedhu bakki qophaa'ee jira. Almost gara hojiitti galuudhaaf waan xiqqootti hafe. Lammaffaan immoo horsiisa kan fooniif ta'u, kan aannaniif ta'uu fi kan fooniif ta'u. Inni furdisaafis kan ta'u bakki qophaa'ee jira. Inni sadeeffaa lukkuudhaaf. Lukkuudhaafis almost hojii jalqabuudhaaf guyyaa muraasa ta'a waan ta'eef hojii gurguddaadha. Yeroo xiqqoo muraasa kan barbaadu kan horsiisa qurxummiiti jechaadha. Egaa hojii gurguddaadha kan caffeen hojjetaa jiru. Egaa kana arguu keenyatti baay'ee gammanna kanumaanii pirezidaantiin kunis galatoomii jenna. Hojii gurguddaa hojii fakkeenya qabu hojii fuulduratti waldicha geessisuu danda'udha kan hojjetamaa jiru waan ta'eef qaama kanaa ta'uu keenyaafis baay'ee gammanna. Akkuma duratti jette caffeen eessa dhaqee kan jette hojiirra jira waan ta'eef qaamaan dhufnee arguu keenyattis gammanneerra jechaadha. Akkuma waliigalaatti baankiinii fi waldaan tokkodha, qaama tokkodha jechaadha. Waldaaleen hojii gamtaa keessatti isaan guddina isaaniitiif bu'uura ta'ee kan biyya kana keessatti dinagdee isaanii keessatti hojjetaa jiru baankii hojii gamtaa Oromiyaati. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa immoo hundaa'uudhaa fi giddugaleessa godhatee kan baankii kana sabbata isaarraa hiikee hojjete waldaaleedhaa fi qote bulaa keenya jechaadha. Kanaaf haala kanaan waliin taanee hojjechuu guddina waldaafee kana deeggaruu jechaan duudhaa waldaa hojii gamtaa wajjinis walitti dhufa jechaadha. Because waa baay'eedhaan baankiin keenyas isumarratti fookeesii godhee kan hojjetu waan ta'eef guddina waldaalee hojii gamtaa fooyyessuu, kallattii qabsiisuu, teeknikaalii sappoortii gochuu, advaayizii gochuu, dhiyeessii maallaqaa, risoorsii gara kana jiru moobilaayizii gochuu kanarratti yaa'u baankiin hojjeta waan ta'eef duudhaan keenyaaf hojiin keenya tokkuma kan ta'e waan ta'eef waan arginetti immoo baay'ee gammannee hojii gaariidha kan hojjetamaa jiru. Fuulduratti kana maanajimentii keenyas dhufanii ilaalu jedhee tan abdii qaba.
waan nama gammachiisudha waan ta'eef asumaan jabaadhaa itti fufaa kan jedhudha. Gama keenyaan waan gochuu qabnu waan gargaaruu qaban waldaa kana bira yuuneenii kana bira akka dhaabannu karaa distriktii keenyaa waan goonu teeknikaalii sappoortii gochuu qabnuuf waan hundumaa bira deemnee kan goonu ta'uu asumaan mirkaneessina jechaadha. Fuulduratti maanajimentii keenya invaayitii goonee akka isaan ilaalan abdii qabna jechaadha. Kanuman jedhaa galatooma. Jireenya salphisaa soonatti dabala ajaja fudhachuu sooraan isaa bara hundee gadi fagoo dameen babal'atee waggansa cimaa fi ayyuudhaan dhaabbatee ijiiti jireenyaa furtuu baannee jirra nuti biyya keenyaaf dhugaan dhaabbanneerra amma namaa taanee. Jannee dhalasaas guddifnee daandii guddinaa dargaggoota chappee chappee.